Miseensi Finxaaleeyyii 137 irratti tarkaanfiin fudhatamuun gabaafameera. Meeshaa waraanaa Suudaan irraa as galfame naannoo Amaaraatti to'atamuun himameetti jira. Narsiin Jarmanitti yeroo hojii halkanii hir'isuuf jecha dhukkubsattoota 10 ajjeeftee adabbii umrii guutuu itti murtaa'uun gabaafameetti jira. Ashamaa harka fuunee akka molta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti himaa hanga ammaa kan isinitti himu hanga footoo oduutii amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Osoo gara bal'inatti isiniin dabarsin warroonni maatiin ta'in subscribe like gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jedha. Miseensota Finxaaleeyyii 138 irratti tarkaanfiin fudhatamuun ifoome. Raayyaan ittisa biyyaa ajajaan Izibaa hoogganamu bobbii taasisee miseensota Finxaaleeyyii 138 irratti tarkaanfii fudhachuu 55 ammoo madeessuu gabaasetti jira. Izibaa onkololeessaa 14 hanga 27 bara 2018 tti operaashinii taasisee Finxaaleeyyii irratti miidhaa olaanaa geessisuu gabaasetti jira. Godina Goojjama kaabaa aanaa naannawaa Bahar Dar ganda godii fi aanaa salkatti operaashinii taasifameen garee Finxaaleeyyii 71 raayyaa ittisa biyyaatiin rukutamuun ifoomeera. Godina Goojjama lixaa daangaa Daamotti Kuwaaritti ganda Waayibinyii fi bakkeewwan birootti farreen nageenya 19 irratti tarkaanfiin kan fudhatame yoo ta'u immoo 13 madaa'anii jirus ibseetti jira. Meeshaa waraanaa Suudaan irraa galfaman naannoo Amaaraatti to'atamuun gabaafameera. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa aanaa Qawweeratti meeshaa waraanaa fi rasaasni Suudaan irraa dhufe jedhamee to'annoo jala oolu waajjirri poolisii godinichaa beekseera. Ajajaan kutaa poolisii godina Gondar lixaa Komaandar Misgaanaa Kaasaa kilaashii tokko kaartaa kilaashii 10 rasaasa dishqaa 566 rasaasa bireenii 8,260 fi rasaasa kilaashii 4,779 garee seeraan alaa fayyadamee to'atamuun himameera. Aanaa Qawweeraa ganda Mirtii Galaagoo jedhamutti meeshaa waraanaa fi rasaasni seeraan alaa dhoqdhoqqee 4 irratti fe'amee garee diinaa jedhanii waamaniifis geeffamuu akka ture himameera. Meeshaalee waraanaa kunneen immoo hordoffii poolisiin taasisan Nabsee Gabayaa lakkoofsa 4 iddoo addaa Tashoomaa Irshoo jedhamutti qabamuun ajajaan kun beekseera. Kominikeeshinii naannoo Amaaraa ibseetti jira. Itoophiyaatti bittaan konkolaataawwan ijaarsa Kooriyaa Hayaandiyaa jedhamu dhibbantaa 470 ol guddatee jiras jedhameera. Gurgurtaan meeshaalee ijaarsaa dhibbantaa Kooriyaa kibbaa Hayaandiyaan Itoophiyaatti keessatti dhibbantaa 470 ol dabaluu isaa biizinasiin Kooriyaa beekseera. Kunis immoo sababa isaa Itoophiyaa keessatti sochii warqee baasu dabalee hordofuu isaa akka ta'es ibsameetti jira. Akka gabaasni kanatti asxaa meeshaalee ijaarsaa dhaabbatichaa kan ta'e Divoleeshin bara 2025 keessa gabaan Itoophiyaa irratti meeshaawwan ijaarsaa 1,300 ol gurguruu kan himame yoo ta'u immoo kunis immoo kan bara darbee yoo wal bira qabamee ilaalamu akka dabalee ibsameetti jira. Gurgurtaa kanaanis mootoonii 36 kan mijaanu iskivaatarii Divoleeshinii DX 360 1,100 ol bituu yoo gabaafamu kunis immoo konkolaataawwan ijaarsaa dhaabbatichaa Itoophiyaatti gurgure keessa dhibbantaa 90 ta'eera jedhameera. Daballi bittaa kunis immoo piroojeektii albuudaa baasuu Itoophiyaa keessatti babal'achaa dhufuu fi hojii tarsiimawwan dhaabbanni Haayindarii gabaa Afrikaa keessatti guddachaa akka jiru hojjechaa jiraachus wal qabata jedhamee eegama. Industiriin albuudaa Itoophiyaa hojii xixiqqaa fi guddaa galeessaa kan beekamu yoo ta'u immoo yeroo baay'ee meeshaalee bakka biraatti akka jijjiiruu fi yeroo dheeraaf akka hojjetu eeruu moodeelii DX 360 kan jaalatan bittaa fi sababa cimaa yeroo dheeraafis kan turee danda'u boba'aa xixiqqaa fayyadamuu fi iddoo tokko gara iddoo tokko biraatti geessuufis salphaa ta'ee ta'us himuudhaan kun immoo albuudaa haalota ulfaatoo keessaa baasuufis gargaara jechuunis ibseera. Pireezidaantiin Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee tibba darbee sirna baniinsa walgahii bakka bu'oota uummataa jaaffaa fi bara hojii mana maree federeeshinii 5ffaa irratti karoora baajataa mootummaa ilaalchisee haasawaa taasisan irratti oomishni warqee bara baajataa 2023 bara 2024 toonii 3.9 ture bara baajataa 2024 hanga 2025 tti immoo gara toonii 38.87 tti ol guddachuu beeksisaniitti jiru. Itoophiyaa fi Raashiyaa walta'iinsa industirii anniisaa fi bu'uuraalee misoomaa cimsuu irratti marii gaggeessaa jiraachuun himameera. Itoophiyaa fi Raashiyaa walta'iinsa biyyoota lamaanii cimsuufis dhimmoota bakka industirii anniisaa fi bu'uuraalee misoomaa
dabalatee dameewwan ijoo ta'an wajjin cimsuufis marii sadarkaa olaanaa geggeessan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos, ministeerri maallaqaa Abbo Ahmad Shidee fi itti aanaa hoogganaa olaanaa waajjira pirezidaantii Raashiyaa Maskii fi Orkeeshinii ministeera misoomaa fi dinagdee Raashiyaa Maskii Orkeeshinii waliin ta'uudhaan dhimmoota tarsiimoo fi dinagdee bal'aa irratti taasisanitti jiru. Marii kana irratti immoo ministeerri dhimma alaa Geediyoon hariiroon yeroo dheeraafis biyyoota lamaan jidduu ture yaadachiisuudhaan tumsa adda addaa kan Raashiyaa Itoophiyaaf deeggarsa itti fufuufis taasisuu turte kan dinqisiifatan ta'us ibsaniiru. Akkasumas immoo Raashiyaa wajjin dhimmoota akka investimentii, qonna, warshaalee IT, misooma albuuda, pirojektii nukilaaraa anniisaa haaromsuufis dabalatee oomisha xaa'oo sibiilaa fi bu'uuraalee anniisaa irratti waliin hojjechuu daran akka jajjabeessan ta'us ibsaniiti jiru. Ministeerri mariin kun immoo hariiroon Itoophiyaa fi Raashiyaan sadarkaa walta'iinsa tarsiimoo misoomaa fi itti fufiinsa qabdu nageenya naannoo fi badhaadhina walii irratti xiyyeeffate sadarkaa olaanaarra akka jiru tattaaffii barbaachisu ta'us ibsameeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota qaroo miidiyaa oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu biyya alaa isinitti hima. Narsiin Jarmanii yeroo hojii halkanii hir'isuuf jecha dhukkubsattoota 10 ajjeefte adabbii umrii guutuu itti murtaa'uun himameera. Manni murtii Jarman tokko narsiin takka dhukkubsattoota 10 ajjeeftee fi nama 27 irratti yaalii ajjechaa raawwatte jechuun adabbii hidhaa jireenya guutuu itti murteesseera. Manni murtii kun immoo magaalaa Acheedaa keessaa argama kan jedhan immoo narsiin umrii waggaa 44 tajaajila hospitaala Wirseelee jedhamu keessatti hojjechaa kan turte ta'us ibsameera. Yakkichi ji'a muddee bara 2023 hanga caamsaa bara 2024 keessatti raawwatame akka ragaan mana murtii dhiyeessetti agarsiisutti isheen dawaa jabaa morpeenii fi mandoolaazimii itti fayyadamte dhukkubsattoota dulloomuu fi lallaafoo turan ajjeesuufis kana irratti ammoo yaalii ajjechaa raawwatte jechuunis ibseera. Isheen sababa gochaa kana ibsiteef keessa inni tokko yeroo hojii halkanii ulfaataa ta'e hir'isuu ture jedhameeti jira. Manni murtii Acheereen murtii ishee keessatti yakkichi himannaan adda qaba jechuudhaan murteesseera. Kanaafis immoo adabbii hidhaa jireenya guutuu itti murteessuu akkasumas immoo waggaa 15 booda hiikamuu poroomilii dandeettii hin qabu jechuudhaan murteessee jira. Maddi isaa TR World gabaase. Meeshaan dugda namaa irratti hidhamee balali'uuf nama dandeessu hojjetamuun gabaafameera. Chaayinaan meeshaa dugda namaa irratti hidhamee balali'uuf nama dandeessu ifoomsiteetti jirti. Yuunivarsiitii Chaayinaatti tokko keessatti gareen qorattoota jeetoroobe jedhamu meeshaa dugda irratti hidhamu akkasumas immoo ciqilee keessaa baafachuudhaan balali'uuf nama dandeessuufis motora qabu ifoomeeti jira. Meeshaan kun motoroota 5 kan socho'u yoo ta'u namtichi meeshaa kana balaliisuufis kallattii ofii ol ka'iinsa isaa sochii ciqileetiin kan to'atu isa gargaara jechuudhaan ibsameera. Namoonni meeshaa kana fayyadamuudhaan qilleensa irraan naannoo isaanii ilaaluun lafarraa ol ka'anii balali'uu akka danda'an himameera. Yaalii dhiyeenyaa kanatti namoonni tokko meeshaa kanaan gargaaramee sa'aatii tokko kiiloomeetira 100 balali'uu akka danda'u CGT'n gabaasetti jira. Misoomni humna namaa fi tumsi teekinooloojii Chaayinaa fi Afrikaa jidduutti cimee dhufeera jedhameera. Misoomni humna namaa fi tumsi teekinooloojii Chaayinaa fi Afrikaa jidduutti cimee dhufeera kan jedhan immoo Koomishinii Gamtaa Afrikaa Ofeesar Imaammata Dipaartimentii Qonnaa Misooma Baadiyaa Dinagdee Biluu fi Misooma Fulla'aa Biriitirii Ligusuu ibsanitti jiru. Waltajjii workishooppii tumsa tarsiimoo Chaayinaa Afrikaa fi Paarsii of Afrikaa ergama gamtaa Chaayinaa Afrikaa fi jidduu gala marii qorannoo fi tumsa qophaa'ee Finfinneetti taa'ameera. Koomishinii Gamtaa Afrikaatiin Ofeesar Imaammata Dipaartimentii Qonnaa Misooma Baadiyaa Dinagdee Billuu fi Misooma Fulla'aa Biriitirii Liguu akka jedhanitti Chaayinaan investimentii Afrikaa keessaa qabdu lammiilee Afrikaa hedduufis carraa hojii uumeera. Carraa hojii uumee darbee ogeeyyii Chaayinaa fi Afrikaanotaa fi beekumsaa fi carraa coomaa teekinooloojii uumamaa jiraachuus eeraniiru. Sagantaa leenjii hammataa tumsa qonna Chaayinaa fi Afrikaatiin ogeeyyiin Afrikaa 10,000 meekaanaayzeeshinii qonnaa misooma jallisii qonnaa galtee itti dabaluudhaan irratti hojjechaa jiraachuu bulchiinsi paarkii industirii irratti leenjiin kennamuu wabeeffachuun ibsameera. Dameen dinagdee bulluutis misooma qabeenya qurxummii bu'uura misooma qarqara laggeenii fi misooma qabeenya bishaanii irratti tumsuun Chaayinaa fi Afrikaan olaanaa ta'us dubbataniiru. Chaayinaa fi misooma industirii irratti tumsi Chaayinaa fi Afrikaa bal'aa ta'us eeranitti jiru.
Akka ibsa biitiriiniin damiilee tumsaa kunneen tumsi misoomaa humna namaa fi teekinooloojii Chaayinaa fi Afrikaa jidduutti akka cimu gochaa jirus ibsaniiru. yuuniskootti daayirektarri dhaabbata gabbisaa dandeettii idil addunyaa Afrikaa Kiwiitiin Wuudoon gama isaaniitiin industiriin Afrikaa keessa jiran rakkoon hanqina dhiyeessii humna namaa leenji'ee akka mudatus dubbataniiru. Keessumaafuu biyyoota Afrikaa Saharaa gaditti baay'ina dhaabbilee teeknikaa fi ogummaa xiqqaa ta'us dubbataniiti jiru. Yuunivarsiitii Chaayinaa Beenjiing Noormaalitti diinni kutaa barumsaa injikshii teekinooloojii Piroofeesara Maaningii gama isaaniitiin dameen barumsaa fi leenjiin Chaayinaa hubannoo namtolchee bal'inaan hojiirra oolchaa jiraachuus ibsanitti jiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga amma waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata qabdan isiniin jecha miidiyaa keenyaa warri maatii hin ta'in maatii ta'a jechuun sabskiraayib laayik sheer gochuudhaan nu faana ta'a isiniin jechuudhaaf galgala gaarii.